Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Addi bilisummaa Oromoo boqochuu Artist Ibrahim Adam ilaalchisuun gaddisatti dhaga'amu ibse. Artist Ibrahim Adam umurii isaa keessatti qabsoo seenaa Oromoof gahee mataa isaa bahachuu heeruudhaan maatii fi firoottan isaa akkasumas uummata Oromoof jajjabina hawweera. Lalisaa Alamuu bal'ina isaa qindeesseera. Du'aan boqochuu weellisaa kabajamaa Ibrahim Adam ilaalchisuun adda bilisummaa Oromoo ibsa gaddaa baase. Duuti dhala namaa irraa kan hin hafne ta'us du'aan boqochuun weellisaa kabajamaa fi jaallatamaa qabsaa'aa Oromoo Artist Ibrahim Adam wayita dhageenyetti gadda guddaatu nutti dhaga'ame jedha adda bilisummaa Oromoo. Artist Ibrahim Adam akkuma weellistoota sabaan boontoota Oromoo warra duraa dammaqanii karaa aadaa fi afaanii akkasumas ammoo roorroo falmaa fi uummatnis dammaqee akka falmu kakaasaa turan keessaa isa tokko ture. Akka seenaan isaa mul'isutti Artist Ibrahim Adam bara 1958tti baha Oromiyaa magaalaa Harar iddoo Ammaaressa jedhamutti abbaa isaa obbo Adam Saidii fi haadha isaa adde Aminaa Abdullahi Siyyoo irraa dhalate. Barumsa isaas achumatti akka eegalee seenaatu hima. Ogummaa aartiin kennaa uumamaa akka qabu Artist Ibrahim Adam magaalaa Dirree Dhawaatti hojiin maxxansa muuziqaa Oromoo yeroo eegalutti gara Dirree Dhawaa deemee weellisaa gameessa Artist Alii Shabboo Waddoo waliin wal quunnamuun shaakala muuziqaa akka eegalee fi bara 1985tti ammoo albeema isaa jalqabaa mana muuziqaa Imbiltaa jedhamutti akka gallakkise seenaan isaa nama yaadachiisa. Bara 1991 yeroo mootummaan Dargii kufee sirni mootummaa wayyaanee yookaan ammoo EPRDF aangoo qabatuun cunqursaa fi roorroo uummata Oromoo irratti fufee qabsaa'aa Oromoo Artist Ibrahim Adam maatii isaa osoo hin caalsifatin ilmaan isaa haadha irratti gatuun waraana bilisummaa Oromootti makame. Godina Ba'aa jalatti naannawaa Fadisii fi gaara mul'ataatti ramadamee bilisummaa fi mirga saba isaaf falmaa ture jedha adda bilisummaa Oromoo. Bara 1998 keessa ammoo jireenya idileetti deebi'uuf yaalus roorroo fi hacuuccaan uummata isaa irra ga'u daran hamtuun boqonnaa waan isa dhorkeef oguma isaa qabsoo karaa aartiin itti fufe. Bara 2005 keessa yeroo ukkaamsaan jabaa ture sanatti sirba warraaqsaa kiliippii jalqabaatee Oromummaa keenya irraanfannee tokkummaa dhabaan biyyaa baanee faffacaane jechuun weellisee furmaanni tokkummaan falmachuu qofa akka ta'e Oromoof dhaamuun qabsoo kakaasaa ture. Sabaan boonaa qabsaa'aa Oromoo Artist Ibrahim Adam ejjennaa fi jabina kaayyoo sabaa isaaf qabu irraa mootummaan wayyaanee qabee hiruudhaan gidirsaa fi miidhaa irraan ga'ee akka tures seenaan isaanii agarsiisa. Bilisummaa fi kabajamuu mirga uummata isaaf qabsaa'aa fi gatiis itti baasaa kan ture qabsaa'aa gameessi Artist Ibrahim Adam keessumaa waggoottan 5 darban kana keessa gargaarsaa fi wal'aansa gahaa tokko malee dhibee narviitiin wal'aansoo qabaa erga tureen booda bayyaannachuu dadhabuun adoolessa 13 bara 2023 kana guyyaadhuma kaleessaa magaalaa Hararitti ka argamu hospitaala Jogolaatti du'aan addunyaa kanarraa darbe. Artist Ibrahim Adam abbaa ilmaan 4 yoo ta'u ilmaan dhiiraa 1 fi dubara 3 qaba. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n du'aan boqotuu qabsaa'aa gameessa weellisaa Ibrahim Adamitti gadda itti dhaga'ame ibsata. Maatii, firootaa fi waliigala uummata Oromoof jajjabina hawwa. Aadaan wal gargaaruu, wal iyyaafachuu, wal bira dhaabbachuu fi yeroo dhukkubaa wal bira dhaabbatanii wal'aannachuu Oromoo keessatti iddoo qabu akka hin laaffannee fi jabaatee itti fufuu ABO'n hireema kanaan yaadachiisaa jedha. Ibsa gaddaa Artist kabajamaa Ibrahim Adam ilaalchisuudhaan baaseetiin. Itti aanaan ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin ministeerota dhimma alaa Afrikaa Kibbaa, Moorookoo fi Chaad waliin mari'ataniiru. Boontuu Dastaa. Walga'iin idilee mana maree hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaa 43ffaa Keeniyaa Naayiroobitti adeemsifamaa jiru har'aan guyyaa lammaffaa isaa gaggeeffamaa jira. Obbo Dammaqeen walga'ii kana cinaatti marii ministeerota hariiroo idil addunyaa tumsuun Afrikaa Kibbaa Naaliid Paandooroo akkasumas ministeerri dhimma alaa Moorookoo Naasir Biriitaan waliin raawwii waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaa ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Itoophiyaan sochii koomishinii ministeerota waloo irra deebiin haaromsuu fi hariiroo dippiloomaasii caalaatti cimsuuf fedhii akka qabdus ibsaniiru.
ibsaniiru. Afrikaan kibbaa karoora raawwachiistuu nageenyaa akka hojii ooluu deeggaruu fi kutannoo akka qabdus ministeerri Naalid Paandoroon dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Morokoo Naasir Buriitaan Morokoon Itoophiyaan iddoo guddaa akka kennituu fi dameewwan qorannoo fi barnoota irratti tumsaan hojjechuuf fedhii akka qabdus ibsaniiru. Kana malees obbo Dammaqeen ministeerri dhimma alaa Chaad Mahimaat Saalihaa Andii fi waliin dhimmoota biyyoota lameenii fi zoonii irratti akka mari'atan yommuu ta'u, ministeeronni lameen hariiroo isaanii fooyyessuu fi waliigaluu isaanii ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Dabalataan ministeerri dhiitaa ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Misgaanuu Argaan barreessaan olaanaa ministeera dhimma alaa Eerlaand Joosef Hektaan waliin mari'atan. Marii isaanii akkaataa hariiroo biyyoota lameenii cimsuu danda'uu fi hariiroo bichoomina haaraatti ceesisuuf akka barbaachisu Ambaasaadder Misgaanuun ibsaniiru. Itoophiyaan waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuuf murtoowwan hojjechaa jiraachuun kan eeran Ambaasaadder Misgaanuun Eerlaand hojii deebisuuf ijaaruuf deeggarsa akka taasisan gaafataniiru. Barreessaan olaanaa ministeera dhimma alaa Eerlaand Joosef Hektaan gama isaaniitiin tattaaffii mootummaa Itoophiyaa nageenya mirkaneessuuf taasise biyyi isaanii akka deeggaramu ta'uun ibsuun raagaan ministeera dhimma alaa argame ni mul'isa. Tattaaffii nageenyaa mirkaneessuuf taasifame tumsuun hunda galeessa biyyoota lameenii kan cimsu ta'uunis eeraniiru. Ministeera Indaastirii obbo Malaakuu Alleebaal Raashiyaatti kan argamu hooggantoota indaastirii fi intarpiraayizoota oomishaa waliin mari'ataniiru. Maricha irratti hooggantoota indaastiriiwwanii fi intarpiraayizoota oomisha xaa'oo, keemikaalaa, barnoota, mahandisummaa fi rookeettii hawaa meeshaalee wal'aansaa hirmaataniiru. Marii isaaniin biyyoonni lameen hariiroo gama lameenii irratti gahee isaanii akka bahatan obbo Malaakuun dubbataniiru. Dabalataanis misooma paarkiiwwan indaastirii wal qabatee wal'aansa jiru irratti xiyyeeffachuun mari'ataniiru. Obbo Malaakuun dhaabbata JSC Uraalaayimash jedhamu kan daawwatan yoo ta'u, bakka bu'oota Yuunivarsiitii Federaalaa Uraal waliinis carraalee barnoota jiranitti mari'achuu raagaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Qonnaan bultoonnii fi alergitoonni Jimaa Oromiyaa keessa jiran rakkoo walxaxaa harka galfannaa mootummaan uume wal qabatee rakkachaa jiru jechuun miidiyaaleen gabaasaa jiru. Bal'ina oduu kanaa Gammachuu Tsaggaayee. Qonnaan bultoonni alergitoota Jimaa Oromiyaa keessa jiran rakkoowwan walxaxaa harka galfannaa mootummaatiin uumameen wal qabatee rakkachaa akka jiran miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiru. Tibbana gabaasni Addis Istaandardi qonnaan bultootaa fi alergitoota wabeeffachuun gabaasee akka addeessutti rakkoowwan kunniin sababa harka galfannaa mootummaatiin kan uumamanii fi jeequmsi haala gabaa daldala Jimaa irratti uumamaa akka jiru ni addeessa. Qonnaan bultoonnii fi alergitoonni Jimaa naannoo Oromiyaa keessatti argaman sababa dambii mootummaa irra kaa'een rakkoo hawaas dinagdee hin eegamnetu isaan irra ga'aa jira. Bu'aan dambii mootummaa kanaas damee kana keessatti qonnaan bulaarraa kaasee hanga dhaabbilee alergii hojjetan hundarratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'ee jira. Naannoon Oromiyaa naannolee oomisha bunaan beekaman keessaa tokko yoo taatu, keessumattuu aanaalee akka Odaa Bultum, Baddeessaa, Galamsoo, Harargee Lixaa, Habroo, Ciroo fi Bookeen duraan oomisha bunaan baay'ee beekamoo turani. Adeemsa keessa garuu oomisha bunaarraa gara Jimaatti darbaniiru. Bu'uuruma kanaan daldala Jimaa kana gabaa biyya keessaatii hanga gabaa idil addunyaatti dhiyeessaa turaniiru. Yuunivarsiitii Odaa Bultum keessatti qorataa fi ogeessa dinagdee, ogeessa daldala Jimaa irratti xiyyeeffatu kan ta'e Toofiq Abdallaan jijjiiramni daldalaa bunarraa gara Jimaatti darbe kun sababa fedhiin gabaa olaanaan oomisha Jimaarra jiruudhaani jechuun dubbateera. Itti dabaluun mootummaan bifa dambii baasuutiin gabaa Jimaa keessa harka galfachuun kun kisaaraa maallaqaa guddaa qonnaan bultootarra geessisee jira jechuudhaan Toofiq dubbatee jira. Biqiltuun dadammaqsituu ta'e kun baay'inaan Itoophiyaa, Keeniyaa fi Yaman keessatti kan biqilu yoo ta'u, Itoophiyaan hanga bara 2020tti biyya Jimaa alatti erguun sadarkaa tokkoffaarra jirtu turte. Akka qorannoon bara 2020 maxxanfame agarsiisutti gabaan Jimaa fi raawwiin daldalli Jimaa alergii dinagdee Itoophiyaa keessatti qabu damee qonnaa keessaa adda duree ture. Industirichi galii alergii biyyattii keessaa dhibbentaa 4 yoo ta'u, alergii meeshaalee daldalaa waliigalaa keessaa dhibbentaa 9.4 ture. Amma garuu daldalli Jimaa kaffaltii dachaa fi rakkoo walxaxaa dhalee jedhamaa jira. Kun hundi kan eegalee eebila bara 2022 yeroo ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Itoophiyaa gatii alergii Jimaa dachaa 2 dabaluusaa beeksisee turettidha. Kunis namni alergii Jimaa geggeessu tokko Jimaa kiiloo tokkoof doolaara 10 baankii Itoophiyaatti galchuu akka qabu hubachiisa. Garuu sanaan dura yeroo dheeraadhaaf kan baankiitti galchaa turan doolaara Ameerikaa 5 qofa ture. Ji'a tokko booda ministeerichi ayyama daldalaa 800 alergitoota Jimaa
kanneen hayyama daldalaa haaromsuu dadhabuu fi tajaajila isaaniitti dogoggoraan fayyadaman dabalatee hojii seeraan alaa keessatti hirmaattan jechuudhaan eeyyama irraa mulquusaa beeksisee ture. Ministeerri kun galii biyyattiin jimaa alergii irraa argattu guddisuu fi sirna daldalaa seeratti tolchuuf odeeffannoo sirrii sadarkaa biyyaatti diriirsuu akkasumas garee hojii daldalaa fi daddabarsa seeraan alaa ittisuu fi odeeffannoo qulqulleessuun alergii jimaa cimsuu irratti sadarkaa biyyaatti hojjetaa jirra kan jedhudha. Murteen kunis yeroo gabaabaaf uggura waldaa jimaa Somaalilaandiin ta'aa ture hordofee duubatti deebi'us boodarra garuu deebi'uun gabaa jimaa irratti rakkoo guddaa fiduu fi bu'aa itti fufiinsa hin qabne kan jimaa alergii fi hawaasa qonnaan bulaa irratti qaqqabsiisaa akka jiru gabaafamaa jira. Bakka bu'oonni dhaabbilee alergii jimaa beekamoo ta'an kan akka Biiftuu Bahaa fi Biraayiten kan maqaa isaanii dhoksuu filatan gatiin alergii jimaa dabaluu kanaan rakkoon akkamii akka dhalatu ibsanii jiru. Gatiin alergii akkanaa dabaluu isaatiin daandii alergii keenyaa jeeqeera gara Hargeysaa fi Jibuutiitti erguu itti fufnee osoo jirru gara Moqaadishoo fi Puuntlaanditti erguu hin dandeenye kan jedhan bakka bu'oonni Biiftuu Bahaa sababa mootummaan Keeniyaa alergii jimaa irratti qaraxa xiqqaa kaa'eef jimaan biyya Keeniyaa jimaa biyya keenyaa caalmaa gabaa dhuunfateera jedhaniiru. Gatiin alergii akkanaa dabaluu isaatiin daandiin alergii keenyaa jeeqameera gara Hargeysaa fi Jibuutiitti erguu itti fufnee osoo jirru gara Moqaadishoo fi Puuntlaanditti erguu hin dandeenye kan jedhan bakka bu'aan Biiftuu Bahaa sababa mootummaan Keeniyaa alergii jimaa irratti qaraxa xiqqaa kaa'eef jimaan biyya Keeniyaa jimaa biyya keenyaa caalmaa gabaa dhuunfateera jedhe. Itti dabaluudhaanis baasii oomisha jimaaf ooluu fi gatiin gabaasaa yookaan alergii isaa gidduu jiru bu'aa keenya irratti dhiibbaa uumaa jira. Rakkoo keessas nu galchaa jira jechuun ibsaniiru. Kan kana caalmaa hammeesse immoo sadarkaa bulchiinsa magaalaa fi naannootti buufataalee sakatta'iinsaa dachaa irratti yeroo baay'ee gibirri waan kaffalamuufidha jedhaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Awwadaay jimaa kiiloo tokkoof qarshii 22 jechuunis qarshii 17 Oromiyaaf qarshii 5 immoo Awwadaayiif akka kaffalamu kaa'aa jiru jechuun bakka bu'aan kun ibsanii jiru. Haalli naannoo Somaalees kanuma calaqqisiisa. Walumaa galatti kiiloo tokkoof qarshii 44 akka kaffallu nu taasisanii. Haalli naannoo Somaalees kanuma calaqqisiisa. Haalli naannoo Somaalees kanuma calaqqisiisa. Walumaa galatti jimaa kiiloo tokkoof qarshii 44 akka kaffallu nu taasisanii. Kunis gibira mootummaa federaalaatiif kaffalamuun sadarkaa naannootti kan kaffalamudha jedhaniiru. Daldala jimaa kana keessatti baasii geejjibaa fi baasii biroo oomishaa fi alergii jimaa waliin wal qabatu tilmaama keessa osoo hin galchin harka malee gatii hamma kanaa daldala jimaa irra kaa'uun rakkoo fi gaaga'ama guddaa geessisaa jira. Sababa sarara dhiyeessii jimaa addaan citee fi gibirri ulfaataa ta'e kaa'ameen dhaabbilee kana rakkoo garaagaraaf isaan saaxilee jira. Miseensi ejensii alergii jimaa Biraayiten maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan Addis Istaandarditti akka himanitti ejensichi qonnaan bultoota daldaltootaa fi investeroota qabatee kaapitaala jalqabaa birrii miiliyoona 24 kan hundeeffame yoo ta'u yeroo ammaa immoo hojjettoota 150 kan of keessaa qabudha. Akka isaan jedhanitti ejensichi sababa gibira guddaa irraa kan ka'e kasaaraa birrii miiliyoona 400tiif saaxilamee jira. Gosoota jimaa hundaaf kiiloo tokkoof gatii alergii doolaara 10 irra kaa'ame kan alergitoonni tokko tokko gibira mootummaa federaalaa jedhanii waamu. Kun immoo alergii jimaa dhaabsiseera. Akkasumas rakkooleen kan akka ba'aa dabalata kan akka baasii geejjibaa bakka jireenyaa fi kan kana fakkaatan dabaluun dhimmoota bu'uuraa jimaa irratti dhiibbaa geessisanidha jechuun dubbatu. Gosoonni jimaa murtaa'an gibirri doolaara 10 kaffalamuu qabu jiru. Garuu mootummaan gosoota jimaa alergii hundarratti doolaara 10 kaa'uunsaa waan sirrii miti jechuunis qeeqanii jiru. Dhaabbanni alergii jimaa kan biraan Biiftuu Bahaa haala wal fakkaatuun hojiidhaan ala ta'ee jira. Kasaaraan dhaabbata Biiftuu Bahaa birrii miiliyoona 350 akka ta'u abbaan aksiyoonaa maqaan isaanii dhokfame kan Addis Istaandardi dubbise tokko ibsanii jiru. Dhiibbaan maallaqaa ejensiiwwan kanarra ga'u guddaadha. Bu'aan inni geessisaa jiru hojjettoota dhaabbilee alergii keessaa hojjetan hojiirraa akka ari'aman taasiseera. Maatii hedduu irratti dhiphina uumaa jira. Kaan immoo akka beela'an taasiseera. Dhaabbanni keenya qofti humna hojjetaa harka guddaa gadhiiseera. Hojjettoonni kun tokkoon isaanii maatii galii dhaabbataa irraa mulqaman qabu jedhan miseensi dhaabbata Biraayiten. Gama biraatiin immoo hundee gatii kanaa kan ta'e qonnaan bultoonni rakkoo guddaa keessa jiru. Qonnaan bulaan Fu'aad Ahimed godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa irraa yaada isaanii himatan gatiin jimaa kan dur qarshii 2,000 hanga 3,000tti gurguraa turre gara qarshii 200 hanga 500tti gadi bu'eera jedhaniiru. Gochi kun qonnaan bultoota qofa osoo hin taane daldaltootas miidhaa jira jechuunis ibsanii jiru. Akkasumas hojjettoonni jireenyi isaanii oomishaa fi daldala jimaatiin wal qabatu hojii dhabdummaaf kan saaxilaman yoo ta'u maatii fi namoonni hojjettootaaf daldaltoota kanaan deeggaraman hundi gochi kun qonnaan bultoota qofa osoo hin taane daldaltootas miidhaa jira jechuun ibsanii jiru. Akkasumas hojjettoonni jireenyi isaanii oomishaa fi daldala jimaatiin wal qabatu hojii dhabdummaaf kan saaxilaman yoo ta'u maatii fi namoonni hojjettootaaf daldaltoota kanaan deeggaraman hundi jireenya isaanii dhabanii beelaaf gadadoodhaaf saaxilamanii jiru jedhan. Rakkoon jimaan wal qabatee uumame kun jireenya dargaggootaa irrattis rakkoo uumeera jedhan qonnaan bulaan kun. Akka obbo Fu'aad jedhanitti magaalaa Awwadaay qofa keessatti dargaggoonni 10,000 lakkaa'aman hojii dhaabanii jiru. Itti dabaluun oomisha jimaa
jimaaf jecha beenzila bitachuuf liqii fudhanna garuu gabaa jimaa keenyaa fi kasaaraa galii malee liqaa keenya deebisuu hin dandeenyu jechuun ibsanii jiru. Itti dabaluudhaanis ijoollee kootiif meeshaalee barnootaaf bu'uura ta'an bituun na rakkiseera, maatii koof waan barbaachisu guutuunis qormaata ta'aa dhufeera jechuun dubbataniiru. Godina Harargee Ba'aa Aanaa Haramaayyaa ganda Ugaas Leencaa keessa kan jiraatu qonnaan bulaan Ibraahim Muhammad jedhamu gama isaatiin qonnaan bultoonni jimaarraa abdii kutanii horii isaanii gurguruu fi mukarraa cilee oomishuun gurgurtaaf tolchuutti akka jiran hime. Maatii keenya jiraachisuuf jecha beeladoota keenya hunda gurgurree jirra, manni keenyas duwwaadha, wareegamni kun kaffalamus ammallee jireenya keenya fooyyessuu hin dandeenyu jechuun boo'ichaan rakkoo hundee jala jiru himanii jiru. Lubbuun keenya milkaa'ina gabaa jimaa waliin walitti hidhataadha, yoo gabaan jimaa kufe ni kufna jechuunis ibsanii jiru. Ibraahim itti dabaluudhaan uummanni Harargee fi jimaan akka qurxummiif bishaaniiti, gabaa jimaa keenyaa malee jiraachuu hin dandeenyu jedhanii yaaddoo jireenyaaf qaban ibsataniiru. Qonnaan bultoonni lamaan sababa gatiin jimaa haalaan hir'achuu fi hanqina gabaa guutuu ta'een oomishni addaan hin cinne jiraatus oomishni jimaa utuu hin gurguramin lafatti hafee nyaata beelladootaa ta'aa akka jiruu fi kun immoo kisaaraa guddaa akka ta'e himatu. Teessumni lafa Harargee oomishaalee akka xaafiif qamadiif waan hin mijanneef qonnaan bultoonni naannoo kanaa jimaa oomishuun ala carraa biraa hin qaban jedha. Yuunivarsiitii Odaa Bultum keessatti qorataa fi ogeessi dinagdee Toofiq jimaan waggaa keessatti ala fur oomishamuu danda'a, gosa nyaataa qonnaaf oolan biroorraas kanaan adda ta'a. Akkasumas lafti kun irra caalaa midhaan biroo oomishuuf kan hin malle sababa teessuma lafa Harargee waliin qixxaanneefidha jechuun Toofiq itti dabaluun ibsee jira. Akka Toofiq jedhutti Harargee keessatti qonnaan bulaan tokko miseensota maatii 7 qaba. Giddugaleessaan lafa hektaara 0.6 kan qabu yoo ta'u qonnaan bultoonni kun fedhii maatii isaanii bu'uuraa kanneen akka uffata, nyaataa fi barnootaa guutuuf gurgurtaa jimaa irratti hirkatanii jiraatu. Galiin lafa walgiturraa argamu midhaan biraa kamiyyuu misoomsuurraa argamu caalaa bakka jimaa bu'uu hin danda'u jedha Toofiq. Namoonni dhuunfaa tokko rakkoo walxaxaa dhimmicha faana jiru hin hubatanii qonnaan bulaan sababa hawaasummaa fi aadaatiin jimaa oomisha jedhanii yaadu. Garuu qonnaan bultoonni kun filannoo dinagdee biroo kan jireenya isaanii ittiin deeggaratan hin qaban jechuun cimsanii dubbatanii jiru. Hanqinaa fi daballii gatii mootummaan gibira jimaa irratti kaa'e irratti irra deebiin gamaggamni bal'aan akka geggeeffamus qorataan kun gaafatanii jiru. Mootummaan jimaa akka meeshaa qananii qonnaan ala ta'etti ramaduunsaa gibiraa fi to'annoo guddaa irra kaa'uunsaa sirrii miti. Maatii hedduu as jiraataniif jimaan qananii osoo hin taane sarara jireenyaati jechuun obbo Toofiq dabalanii ibsanii jiru. Ogeeyyiin jimaa namoonni gosoota jimaa beekanii fi ogeeyyiin damee kanarratti qorannoo geggeessan murteen odeeffannoo dogoggoraa irratti hundaa'e akka murtoofnee fi gatiin jimaa alergii akka malee akka waliin kaaneef qorannoo geggeessuu qabu jechuun Toofiq dhaamsa isaa dhaammatee jira. Toofiq gibira jimaa ulfaataa Itoophiyaa fi imaammata Keeniyaan daldaltoota isheef mijataa goote gidduu garaagarummaan dinqisiisaa ta'e akka jiru ibsee jira. Faallaa kanaatiin mootummaan Keeniyaa daldaltoota jimaa biyya isaatiif deeggarsa guddaa kan kennu yoo ta'u geejjiba qilleensarraan kaffaltii xiqqaa kaffalchiisuun isaan deeggara jedhee jira. Amma garaagarummaan kun ifa ta'aa dhufeera. Sababa kanaan daldaltoonni Keeniyaa dorgommii irratti carraa argachuun isaanii nama hin ajaa'ibu jechuun Toofiq ibsee jira. Keessa beektonni garuu bu'uura dhimmoota dinagdee ta'uun daldala jimaa siyaasa taasisuun waggoota dhiyoo asitti bulchiinsi naannoo Oromiyaa daldaltoota biyya keessaa humneessuuf jecha yaaliiwwan yeroo dheeraaf daldaltoota Sumaalee fi Sumaaliyaan olaantummaa qaban irratti aangeessuuf kan godhamedha jechuun kan falman jiru. Haalli kun immoo daldalli jimaa akka addaan cituufis sababa ta'eera jechuun ibsu. Kanaaf rakkoo kana furuuf dippiloomaasiin dhimma daldala jimaa irratti hooggansa naannolee Sumaalee fi Oromiyaa gidduutti akka hojjetamuu qabu dhaamanii jiru. Ji'a caamsaa keessa komii qonnaan bultoota alergitoota jimaa fi uummata bal'aa ba'aa Oromiyaa guddachaa dhufe hordofuun ministeerri daldalaa fi hariiroo dinagdee cimsuu Itoophiyaa waldhabdee daldala jimaa fi alergii mudate irratti qorannoo geggeessee ture. Akka ministeerri mootummaa ministeerichaa obbo Kaasoon Goofee jedhanitti gibirri ulfaataa fi dachaa buufanni sakatteensa gibiraa sirnaan ala ta'e hedduu jiraachuu namoonni dhuunfaa hayyama alergii qaban hojiirra ooluu dhabuu fi yeroo tokko hayyama isaanii kaayyoo seeraan alaatiif fayyadamuun sababoota bu'uuraa rakkoo jimaa ta'uun adda baafamaniiru jechuun ibsee jira. Ministeerri kun bu'aa qorannoo kanaa irratti bakka bu'ootaa fi qooda fudhattoota dhimmi ilaallatu Koomishinii Gumrukaa, Baankii Biyyaalessaa fi Daldalaa, Biiroowwan Daldala Naannolee, Poolisii Federaalaa fi Waajjira Muummee Ministeeraa dabalatee waliin mari'ate tarkaanfiiwwan adda addaa fi waloo manneen hojii isaaniitiin fudhatamuu qaban irratti walii galeera jechuun ibsee jira. Itti aansuunis ministeerichi baatii waxabajjii keessa xalayaa baaseen hayyama Koomishinii Gumrukaa malee buufataaleen sakatta'insa gibiraa bulchiinsa naannootiin ijaaraman hundi akka buqqa'anii fi qaamolee naannoo fi bulchiinsa magaalaatiin jimaa alergii irratti gibirri kaa'ame bifa kamiiniyyuu akka hin kaffalchiifamne hubachiisanii jiru. Murteen kun maaliyyuu yoo ta'e tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhataman keessaa tokkollee hojiirra akka hin oollee fi hanga baatii adoolessaa kanatti rakkoon kun osoo hin irratin itti fufuusaa bu'uura godhachuun maddoonni adda addaa gabaasaa jiru. Walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa gaafa adoolessa 6 ta'ameen miseensi paarlaamaa obbo Muhammad Qophee dhimmoota daldala alergii jimaa fi rakkoo itti fufiinsa qabu qonnaan bultoota jimaa mudachaa jiran ilaalchisee ministeera
muummee Abiyyi Ahmed gaafatanii jiru. Muummichi ministeeraa deebii kennaniin rakkoon ammallee jira, furmaata argachuu qabna jechuun dhimma qonnaan bulaa barbaachisaa ta'e furuuf kaayyeffannee qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'achaa jirra jechuun deebisanii jiru. Jaarmaniin qorichoota baatirii fi liitiyeemii konkolaattota elektiriikii keessatti fayyadamanii fi elementoota chiipsii hojjechuuf barbaachisoo ta'an ilaalchisee hirkattummaa chaayinaa irratti qabdu akka hir'iftu beeksiste. Odaa Abtaamuu dabalata qaba. Jarmaniin qorichootaa fi baatirii liitiyeemii konkolaattota elektirikii keessatti fayyadamanii fi elementoota chiipsii hojjechuuf barbaachisoo ta'an dabalatee dameelee murteessoo irratti hirkattummaa chaayinaa irratti qabdu akka hir'iftu kamisa darbe beeksifteetti. Jarman yeroo jalqabaaf sanada tarsiimoo chaayinaa jedhu kan maxxanse yoo ta'u, sanadichi fuula 40 kan qabu ta'uun eerameera. Chaayinaan michuu daldalaa Jarmanii isa guddaa yoo taatu, bara 2022tti biyyoota lamaan gidduutti galtee fi alergiin gara yuuroo biliyoona 300 yookaan doolaara biliyoona 335 akka ga'u mootummaan ibseera. Akka sanadichi jedhutti chaayinaan jijjiiramtee jirti. Sababa kanaafi murtee siyaasaa chaayinaa irraa kan ka'e mala chaayinaa irratti qabnu jijjiiruu qabnaa jedha. Chaayinaan jijjiirama qilleensaa, weerara dhibee fi misooma itti fufiinsa qabu ittisuuf michuu murteessaa ta'uu barruun tarsiimoo kun dabalee ibseera. Sanadi kun dinagdee guddaan Awurooppaa chaayinaa waliin hariiroo daldalaa fi investimentii eeguu akka barbaadu cimsee kan ibse yoo ta'u, garuu hirkattummaa dameewwan murteessoo ta'an irratti hir'isuu akka barbaadu addeesseera. Akka chaansilarri Jarmanii Olaaf Scholz karaa toora Tiwiitaraa isaa barreessetti kaayyoon keenya Beejing irraa addaan ba'u miti, garuu gara fuulduraatti hirkattummaa hir'isuu barbaanna kan jedhudha. Sanadi kun akka jedhutti Jarmaniin teekinooloojii yaalaa fi qorichaa, antiibaayotikii dabalatee teekinooloojii odeeffannoo fi oomishaalee seemii-kondaaktaroota oomishuuf barbaachisan dhiyeessii sibiilota adda addaaf chaayinaa irratti garmalee hirkattee akka turte ibseera. Chaayinaan Volkswagenii fi BMW dabalatee dhaabbilee gurguddoo Jarmanii hedduudhaaf gabaa ijoo yoo taatu, mootummaan Jarman immoo dhaabbilee keessattuu chaayinaan saaxilamuu danda'an waliin mari'achuuf karoorfachuusaa ibseera. Gareen dhaabbilee Jarmanii chaayinaa keessatti daldalan hojjetan bakka bu'u tarsiimoo kana simachuun yaaddoo ta'uu ibseera. Dhaabbileen Jarmanii tokko tokko tarsiimoon kun balaa hir'isuu qofa irratti xiyyeeffachuu caalaa tumsaaf bu'uura dabalataa akka kennu abdataniiru jechuun CNNtu gabaase. Itoophiyaa fi Jaarman waliigaltee deeggarsa yuuroo miiliyoona 25 mallatteessaniiru. Waliigaltichas ministeerri deetaan ministeera maallaqaa aadde Saamaaritaa Saawasaawuu fi gamtaa Afrikaa fi baha Afrikaatti daayirektara baankii misooma Jaarman Kiristoof Tikseenis mallatteessaniiru. Deeggarsicha oomishtummaa qonnaa mirkaneessuuf akka oolus himameera. Kan daawwachaa turtan wiirtuu miidiyaa irraa oduun sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee qophiilee afaan waliin turtii gaarii.